Tibbana sagantaa agarsiisa kalaqaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti ola deemaa kalaqaa qaama miidhamaa tokko arganne. Barataa Sixootaa Bafqaaduu jedhama. Umuriin isaa 12. Bakki dhaloonni isaa godina Bunnoo Beddellee yeroo ta'u, dhalootumaan hin dubbatu, darbees immoo harki isaa hin ajajamuu fi ola deemaan kun garuu qaamaan miidhamaa ta'us sammuu kalaqaa uumaan isaa badhaaseera. Kalaqni kalaqe kunis boronqii mana barumsaatti gabatee gurraacha irratti barreessu kalaqeera. Ola deemaan kun barataa kutaa 4ffaa yommuu ta'u, kalaqa kanaaf madda ka'umsaa kan ta'eef haati isaa Aadde Massalat Sannaay waa ilma isaanii haala kanaan kaasu. Sookii kana bitannee jechuudha bakkeedha. Saandura kun hin oomishamin bakkeedha bitannee ittiin qo'achiisu. Sookiin kun hin dhabame katamaa keessa qanii tokko gaafa proogiraamiitti qabannee qo'achiisuu gaafan ka'u boronqiin kun hin dhabame. Hin dhabne katamaadhaa bituudhaaf jennee dhabne. Jennaan sagantaatti qabadheeran immoo sa'aatiin itti qo'achiisu sagantaa qabna. Sagantaan sun jalaatti saasa'ee gaafa jedhu nanaare gaafa naare jedhu inaariin ani boronqii kana nan oomishaa naan jedhu. Ani gaa dhugaa natti hin fakkaanne waanuma qaddii wayii natti fakkaate waqta sanatti bakka xinnoodhuma aareen dhiise. Harmeen barataa Sixootaa yoo aaranis hin aariin furmaanni jira kan jedhuun ilmi isaanii Sixootaa dubbachuu dadhabuus akka garaasaa harkisaa ajajamuu baatus sammuu kalaqaa ijoollummaan badhaafameen waa yaadeera. Qaama miidhamaan kun boronqii kana kan hojjete nooraa yookaan jeessoo fi bishaan waliin bulbuluun qola dabtaraa kukkutuun muruun immoo laastika birriin hidhuun itti naquun boca boronqii qabatee akka ba'u carraaqqiin taasise milkaa'eera. Sammuun kalaqaa rakkoo maatii hawaasaa kan biyyaa hiikasi as keessatti immoo carraan hojii qaama biraaf uumamu immoo isa biraati. Haati barataa Sixootaa kanaan dura hojii bunaaf shaayiin ijoollee ishee guddisaa turte. Bakki bunaaf shaayii kunis misoomaaf fudhatamee ture. Haati isaa kunis eessan naqaadhaan dhiphuu keessa akka turte eeruun erga ilmi isaanii kalaqa kana uumee booda ifti jireenyaa itti uumameera. Bunnaa shaayii hojjedheetan ijoollee koo kan hin guddisaa ture. Iddoo bunnaa shaayii sana ala investiidhaaf jedhamee narraa fudhatameera. Ijoollee 3 duwwaa qaban ture. Warra duraa sana lamaan bunnaa shaayii sanaan hin guddisee ture. Isarra ga'ee garuu bunnaa shaayii bakka itti hojjedhu sana narraa fudhatamee ture. Hojiin isuma kanaa hojii kana hojjedhu jedhee mucaan kun maraannaa keessaa na baasee carraa hojii na uumee amma isaa wajjiniin hojjedhee chookii kana mana barumsaatti gurgurataa jirra jechuudha. Balballi tokko cufamu tokkommoo banaa ta'a. Tokkoon miidhaman tokkoon fayyadamu akkuma jedhamu. Hagamtu qaama guutuu ta'ee maal buusee kaan immoo qaama miidhamaa ta'ee rakkoo furmaata ta'a. Kanneen akkasii immoo kan isaan deeggaruu fi utuu argatanii hagam akka tarkaanfatan tilmaamuun nama dhibu. Tibbana sagantaa agarsiisa kalaqaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti agarsiisa kalaqaa garaagaraa kalaqtoota garaagaraan dhiyaateera. Sagantaan kunis biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin dhiyaate. Kalaqtoota kanneen keessaa immoo qaama miidhamtootaa qooda qabu. Qaama miidhamtoota hojii kalaqaa irratti bobba'an jajjabeessuu deeggaruu irratti hojii hojjetamaa jiru hogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyoos Sabbooqaa irratti dubbisneerra. Qaama miidhamtoota ta'anii hojiiwwan gurguddaa hojjetanii kalaqa gurguddaa qabatanii dhufanii jiru jechuudha. Kana jechuun qaama miidhamuu jechuun sammuu miidhamuu miti. Namni qaama miidhamaa kamiyyuu namni yaada qabu kamiyyuu waa kalaquu hin danda'a, waa hojjechuu hin danda'a, hojjetee sanarraa fayyadamuu hin danda'a. Akkasumas ofii fayyadamuu bira darbee hawaasa fayyadamaa gochuu hin danda'a, uummata bal'aa fayyadamaa gochuu hin danda'a jechuudha. Kana qabatamaadhaan hojiin hojjennu hin jira. Hojii hojjennu keessaati tokko namoota qaama miidhamtoota ta'an kanaa fi yaadni isaanii caalmaatti gadi ba'ee qabatamaatiin akka lafa qabachuu danda'uutii fi deeggarsi gorsaa hin gaggeeffama. Akkasumas bakka murteessaa ta'ee fi haala murteessaa ta'e irrattis deeggarsa maallaqaa gochuudhaanis akka isaanii caalmaatti hojicha hojjetaniifis tumsi goonuu hin jira. Hundaa ol immoo ofitti amanamummaa akka isaan qabaatan. Ani hundaa ol hojjechuu nan danda'a. Ani qaamaan hin miidhame malee sammuudhaan hin miidhame miti kan jedhu sana akka isaan qabaatan.